faa baay'eetu lafa jirtan hundumaatti hordoftoonni hireetu akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaa keessan taatanii bagii gamtanii gargaaramtanii yeroo fi sa'aatii kana keessanii nagaa hunduma keenyaaf laatee eebbifamu akkam jirtu nagaa keessanii jajjabaattu jireenyi nagaa keessan miti obboleettiin keessan nagaa kooti lafa jirutti waaqayyoon nagaa nu baay'isee haa kabajamu isinis immoo lafa jirtanitti nagaa gooftaan keessatti barumsa keessatti nu gargaare haa kabajamu. Waaqayyo gooftaan sinaa eebbisu eebbifamaa obboloonni kallattii hundumaanii subscribe naa gochuudhaan like naa gochuudhaan akkasuma yaada naa kennitanii akkas godhe akkana godhe jettanii na deeggaraa jirtanii eebbifamaa waaqayyo sinaa eebbisu. Naaf jiraadhaa isiniin jedha waaqayyo gooftaan ammallee yaada gaarii yaada qajeelaa keessan haa bulchu. Namni gaarummaan waaqayyoo keessa isaa guute gaarii namaaf yaada. Isinis immoo akkana godhii akkas godhii yoo akkas gootee yuutuubiin kee gaarii jettanii jajjabeessaa warra jirtaniif gooftaan sinaa eebbisu eebbifamaa. Waaqayyo gooftaan bara keessan jireenya keessan haa eebbisu jabaadhaa waaqayyo gaariidhaan hunduma keessatti iyyuu jajjabaadhaa isiniin jedha. Akkasuma immoo xiqqoo ishee guddadhu subscribe naa godhaa isiniin jedha. Subscribe gochuudhaaf baay'ee nutti fudhatu. Obboloonni keenya mana madaamii cimamoonni koo adaraa keessan subscribe like godhaadhaan isiniin jedha. Subscribe like goonee yoo wal guddinni rakkoo hin qabu. Amma obboloota baay'ee kallattii adda garaatiin biyya keessa ta'anii yuutuubii hojjetanii ijoollee mana madaamii jirrutu subscribe isaanii guddifnee fi hanga 200 hanga 50 olii gochaa jirra. Kanaaf walii keenyas immoo yoo jajjabeessine rakkoo hin qabu. Haalli nu mijatee akka isaan hojjetanitti hojjechuu baannullee wal jajjabeessine waaqayyo guyyaa nuuf fidee biyya keenyatti galleettis haalli nu mijate akkuma isaaniitti hojjechuu dandeenya waanta ta'eef iyyuu har'a walaa jajjabeessinu subscribe waliif haa goonu. Ijoollee mana madaamii ta'anii gaafa yuutuubii arginu subscribe goonee haa dabarru wanti nutti irratti hin jiru. Warri wifi fayyadamtanis ta'e warri daataa fayyadamtanis yuutuubii seenuu keessan hirganamne miidiyaa fayyadamuu keessan hirganamne subscribe godhaan darbaadha. Walaa jajjabeessinu isiniin jedha. Filoota koo subscribe waliif haa goonu walaa jajjabeessinu. Garbummaa mana madaamii jalaa hafnu isiniin jechuu barbaada. Waaqayyo nu gargaara. Mana madaamii keessatti namoonni guyyaa tokko haalli nu mijatee akkuma warri kan biraan wanti jedhanii si akkasuma hordoftan gochaa jiran akkasuma tokko guyyaan nu dhufee guyyaan itti muudates akkasumatti sin bohaarsuu dhufuu danda'a. Amma akkasuma barbaadde sin bohaarsuu danda'u maaliif yeroo hunda namni tokko miidiyaa fayyadamee nama bohaarsuu danda'u garuu namni tokkos dandeettiitti nama bohaarsuu qabaachuu danda'a. Kanaafuu subscribe godhaa jabaadhaa isiniin jedha. Subscribe nu godhaadhaa wal jajjabeessaa like goona isiniin jechuu barbaada. Xiqqoo like goonaa dabala isin jedhamanis please subscribe gochuu subscribe goo xiqqootti naa dabala xiqqoo ulaa guddadha yoo dhufes waanta ta'eef jechuudha. Subscribe na taasisaa please hundi keessan iyyuu viidiyoo kiyya laaltanii fireemtariina subscribe like godhaa bataraa akkasuma obboloota keenya kaanillee subscribe godhaa. Subscribe ulaa goonu dhugaa daqiiqaa tokko yoo nutti fudhatu subscribe goone like goone darbuudhaaf jechuudha. Komentii yaada barreessuuf illee yoo haaluma bitaan qabnu jenne subscribe like goone darbuun nutti ulfaatu. Subscribe like godhaa please isiniin jechuu barbaada. Inni kanarraan kana fi jabaadhaa. Akkuma immoo kana dura yaada keessan naaf hiraa akkas godhe akkana godhinaan jechaa turtanii ammas yaada keessa ittuma fufaatii na jajjabeessaa. Wantan sirreessuu qabu wantan itoo viidiyoo hin gallakkisiin dursuu qabu warri dura miidiyaa yuutuubii fayyadamu wantoota godhamuu malu ani immoo gochaa hin jirre kana godhi yoo kana gootee viidiyoon kee siif ilaalamaa si yuutuubii kee subscribe si godhataa jettanii yaada qabdan naaf raakootti gammachuun fudhadha isiniin jedha. Kanarraa kana fi lafa jirtanitti nagaa ta'aa fayyaa ta'aa waaqayyoon keessan si wajjiniin haa ta'u.
ta'uu jabaadhaa. Wal jajjabeessinaa lafa jirtanittis haalli yoo isin jechuu baate warri waaqayyo qaban badanii hin gatamanii guyyaan tokko hin dhufaafii ammasitti immoo kadhataa fi galataan waaqayyo keessa wajjin deddeebi'aa. Waaqayyo isin haa eebbisu eebbifamaa isiniin jechuu barbaada. Subscribe hin irraanfatina, like isin irraanfatina. Yoo dandeessan immoo comment godhaa. Isiniin jedhaa na bira hin tarinaa. Like subscribe gootanii wanti bilbila sanarra kaa'u toora kan tarinaa isiniin jedha. Maanni hajajaa hojii ajaja nutti baastamaan jedhina. Filee isiniin jechuudhumaa fi innaa kanadhaa waaqayyo isin haa eebbisu. Naaf eebbifamaa, naaf jiraadhaa, fayyaa nagaa ta'aa. Hoo immoo baay'ee ulfaataa. Sa'aatiin kunillee sa'aatii ho'aati. Baay'ee tokko ho'ii ulfaata daqiiqaa muraasaa mukayyapa malee wanta qilleensa qorraa kennu malee taa'uun ni ulfaata. Amma dabqaan jira xiqqoo isiniin jedha. Jabaadhaa ho'isii isin dadhabsiisee waan gootanii wal ilaalina. Jajjabaadhaa waaqayyoon kadhadhaa, waaqayyoon galateeffadhaa. Haala mijatuttis hin mijannettis waaqayyoon galateeffadhaa. Dhugaadha waaqayyoo gaarummaa sanatti agarsiiseera. Baay'een isaatiif deeqaa qilleensa uumamaan kenname fudhachuu dadhabee hospitaalachiisee qilleensa wanti irraa oksijiinii fudhatee jiraachaa jirudha. Baay'eedha. Nuun immoo waaqayyo haraara gaarummaa sana baasee akka qilleensa kanaaf waaqayyoon galateeffadhaa. Yeroo hundumaa dirqama waan hundumaan guutuu ta'uu hin qabnu. Waaqayyo uumamaan eebbisuu isaatti baay'ee galateeffama. Qaama guutuu sammuu nagaa jireenya nagaa qabaannee hojjechuu keenya yeroo hundumaa waaqayyo akka galateeffannu godha. Kanaaf jabaadhaa isiniin jedha. Qibamoo kiyyaa subscribe naa godhaa. Asmaanis ni yaadachiisa daqiiqaatti akka isin hin daganneefani. Innaa kan isiniin jedhaa. Eebbifamaa bilisummaa dhugaatti yaada keessan hundumaa fi waaqayyo isin haa eebbisu. Warra subscribe naa gootanii like godhanis eebbifamaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti immoo waaqayyo gooftaan lafa jirtanitti isin haa eegu, isin haa gargaaru, isin haa tiksu. Waan hundumaa keessatti kallattii hundumaatti waaqayyo gooftaan karaa keessan haa ta'u. Hamaa isin hin argatini. Waaqayyo ayyaanaa fi araara gaarummaa isaa isiniif haa baay'isu. Isin haa gargaaru. Waa yaaddawwan karoorsitan hundumaatti isiniif haa milkeessu. Isin yaaddan gararraatti immoo waaqayyo gooftaan isa ofiisaatiif isinii yaada, isa ofiisaatiif isinii qopheesse isiniif